Maaliyatii yoo baatee qilleensi fudhatte asuma keessa oolta'u. Dubbisinnaan jettee ilmi aadaa kootii kaan aadaa jira. Isa dubbisuun qabu adda ba'aa firageetti adda sitti bahinaan jechuu keeti. Haafachatu maal jechuu keeti? Manaa bahii gaafa jettu daataan akka hin jirre beekta. Firoottan keenya dubbisin jetteeti. Firoottan keenya dubbisuu dhiisu. Yoo mana taa'ee waa irraa fayyadamee dubbisin moo maal qaba? Akkas jechuu keeti haadha. Jireenyaa keessa buna dhugeessa. Irbaata yaaddeetta kennuun kan hin jedhu. Irbaata si nyaanne. Addeenyaan ni jira lafa taane ganama nama arsine garaa namaa nyaata. Ati immoo kanuma qoosaa. Ganama ganammoo nama arrabsine saboo namaa nyaatee jiraanna. Ego, ijoollee baay'een egaa dafee konneektii gadi paaswoordii jijjiirraa dafee fakkaata. Ayyee yaa beekumsa qabee qaroomina qaba jetti. Meerree qaroominni kee akkamittiin hin jedheen namni addunyaa kana guutuu naannee gaaffii isaaf deebii dhaba. Biyya nan hin jiru. Ayyoon hin gaafanne hin jiru. Gaaffii koof garuu moo deebii hin arganne. Hoo kenna. Taasisa. Maaltaati? Maaloo namni gaaffii addunyaa kanarra nama hundumaa gaafatte beektota hundumaa gaafatte gaaffii itti deebii dhabde maalidha? Jireenya, ulfina, qabeenya wal faana barbaada. Garuu beekaa hundumaa gaafatteetta. Beekaa tokko hin gaafanne. Ana dhagaa. Beekaan fi maqaan kee lakkoofsoon mataa keessatti lakkaa'amu hin turre. Amma wal tuffannaa. Toles beekaa miti. Garuu telegiraamii isaanii keessa waan hin jirre isaanitti sheerii godhee isaan immoo haala salphaadhaan deebii kee argachuu dandeenya. Akkas taanaadhoo gaaffii koo jireenya, ulfina, qabeenya wal faana barbaada. Baay'ee salphaadha. Gabaabumatti ana ta'uu barbaade jechuudha. Maal qabu? Kan laali. Argataa fudhadha. Kan deemee qarshii tokkoon. Beekamtee jettu immoo ijoolleen koo baay'ee isaanii mana barumsaatti dubara garaatti kennaa jireenya jettu immoo kunoo guyyaa guutuu akkasitiin teenyee olaan irraa namoota beekamoo wajjin haasaa gochaa oola. Kana caalaa maal barbaadda? Kan argachuudhaaf immoo gabaabaatti akkuma koo ta'uudhaaf na fakkaatee jiraachuu naa keessu. Kenna. Beekamtii tayyattu yookiin ulfina tayyattu kennish. Kennaa. Kanatu beekamtiitti fakkaate. Ani kan hin jechaa jiru kenna. Qabeenya. Daala. Ulfina. Ajaa'ibsiisaa. Jireenya.
gammachuu qabu jiraachuu. Kanarraa gaaffii qabeen ulfina jireenya bakka tokkotti argachuu barbaada. Maali? Kanu Maali kun baay'ee salphaadha. inni beekaa bira kan biraa bira deemuun gaafatamu. Walumaa galatti danda'ama. Maaliif hin danda'amu? Hin danda'amu. Maaliif siite? Inni qabeenya qabu dhukkubsataadha. Jireenyi isaa goolamaadha. Innati immoo beekumsa qabaa, ulfina qaba jettee ilaaltu immoo qabeenya qabu. Lafa kanarraa eenyuuf iyyuu wantoota barbaadamu sadan eenyuuf wal faana gootee hin danda'amu. Hin danda'ama. Eebbuna dhagaa hin danda'amu si jecha. Hin danda'ama jedhee kenna. Hin danda'amu hin danda'amu. Kennaa hin danda'ama. Ani qabeenya ulfinaa fi jireenya wal faana argachuu hin danda'a. Obboleessa miidhagaa booni. Waanuma hin danda'amne hin danda'amne naan fedha. Maali waan hin danda'amne kun? Qabee ulfina jireenya bakka tokkotti argachuu hin danda'a. Ani immoo kun sadan bakka tokkotti eenyuuf iyyuu argamuu hin danda'u jechuudha. Maaliif hin danda'amne hin danda'amu malee? Akkamitti eenyurraa dhageessee isaa dubbiste akkamitti danda'ama? Waggoota hedduu dura namni tokko ture. Namni kun nama qabeenya guddaa, ulfina guddaa fi jireenya qananii jiraachaa ture. Kana malees beekamtii fi hubannoon inni qabu namni takka illee hin qabu. Iccitii jireenyaa karaa salphaatiin qabeenya, ulfinni fi jireenyi ittiin argamu kitaaba isaa keessatti barreesseera. Eenyudha inni maalidha? Maqaa isaanitti himsachuu. Maqaan isaa maalitti godhaa? Maqaan isaanitti himsachuu godhaa. Jira. Dhaqee dubbisi. Kitaabni kun kan dubbise. Maaluma jechuu isheeti kun booniin akkamitti akkasuma gowwoomsite kun? Booniin garuu yeroo baay'ee kitaaba kana laatti. Tarii kitaaba kana irraa agartee. Kitaaba kana moo? Kanaaf kan beekaa barreessu. Sabata mata kaatanii warra waldaa argamanii kan warra waldaa argamanii kun. Dhuguma garuu kan ammaa Kanaaf kitaabni waldaa barreessa. Bootu! 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 Oh, maal kaasa immoo maalidha? Argitanii dubbisanii? Maaf nu gowwoomsita? Maal kaasa Maal jechuudha? Kitaaba kamiin na gowwoomsita? Sinin gowwoomsa. Meerri kitaaba ati beekaa barreesse? Taa'ii deemta. Garuu otoo hin fidiin dura waan ati hin jedhu hin dhageessu. Eeyyee waadaa sin seera. Waan ati hin jedhu hin dhageessu. Eeyyee Waadaa waadaa. waadaa. Waa'ee macaafa kanaa akkasin hin beekne ani iyyuu nan beeka. Macaafni kun gaggeessaa hafuura qulqulluu fi namoota ogeeyyii 40 oliin barreeffame. Namoota kana ogeeyyii kana keessaa Solomoon nama tokko. Solomoon nama ogummaa qabu, nama beekamtii qabu. Bara sanaa fi bara ammaa saayintistoota amma jiran piroofeesaroota hundumaa hin caala ture. Macaafa kana keessaa kutaan sadi barreesse. Gaaffii keetiif deebii kan ta'u as keessatti barreeffameera. Kanaaf amma nani gaaffii kana sii dubbisutti na dhaggeeffatu. Wanta inni jedhu ngootu waa lanaa gala. Qabee ulfinaa fi jireenya jettamini hin argamu. Macaafa fakkeenyaaf 22 lakkoofsa 4. Gad of deebisuu fi waaqayyoon sodaachuun qabeenya, ulfinaa fi jireenya namaaf kenna. Agartanii iccitii jireenyaa? Qabeenya, ulfinni fi jireenyi waaqayyoon gad of deebisanii sodaachuu keessatti argamu. Kanaaf yeroo ammaa kaasaatii waaqayyoon sodaadha. Sa'aatii ammaa kaasaatii. Deebisanii waaqayyoon sodaachuu qabeenya ulfina jireenya kennaa jette kanaaf kennamu lafti garuu deebisna lafti deebisi.
deebisanii waaqayyoon sodaachuu jechuun akkas nama hollachaa jirtan akkas namas jala soofaa jala galtanii miti. Gadi deebisanii waaqayyoon sodaachuu jechuun sagalee waaqayyoo dhaga'anii isaaf abboomamaa ulfina adda ta'e isaaf kennaa jiraachuu jechuudha. Egaa yaabbala tokko koottaa gadi deebisanii waaqayyoon sodaachaa qabeenya ulfinaa fi jireenya eebbasaa keessaa qooddanna. Amma si galii taate? Guutuu si मैं को तुम्हें बलाई थी लास्ट तू भाई उनके कैसे नहीं पूरा